بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد. إن شاء الله فني برناتك إنيا كتاب 40 النووي سن الرجر تنرى حديثني نتي الرجر حديث أفرفا كليسا أرى حديث نجج وهي وما المنما eessarraa ka'ee eessarraa deemee eessatti akka ruuhiin itti afuufamuu hunda isaatu ilaallee turre jechu. Amma fawallaahi jedhe rabbiin amma gaa ilman namaa kuni qadaratti hojiin ilma namaa hundi isaatu barreeffamee darbeera. Sanaan alatti garaa isaa keessatti immoo gaafanni guyyaa ji'a afur gahee malaayikaan gadaamessatti ajajamee jiru wakkalamee jiru ruuhii keessatti eega afuufee rizqii isaa ajala isaa hongaa moo kasaaraadhaa jechuu eega barreessee hunda isaatu bulii afurtamatti raawwata jechuu. Fawallaahi jedhe rabbitti kakadhe jedhe rasuulli alladhii laa ilaaha ghayruhu rabbii haqaan gabbaramaan isa malee hin jirretti kakadhe jedhe inna ahadakum tokkoon keessan ليعملني حجة دلغ بعمل أهل الجنة وجي ور جنة دلغ حتى ما يكون هم هنتاني وهيت هم هنتاني تكت بينه يدو إساتي في يدو نمتجاتي في وبينها حتى ما يكون هم هنتاني تكت هم هنهفني تكت بينه يدو نمتجاتي وبينها يدو جنة السينولا إلا ذراع وما دون تكومل سيقلي هجوم ور جنة دلغاني صلاة صومنا إبادة قدني قرآن صدقة دساتو يقول هجي ور جنة هجة ججو أما جنة سينو دا إهاتي هجين ساكون غر جنة إسا ديهسته إنما تكو وهي مالي هنگي إسان هفني تكوتي فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه إسرتي ندرسي أرجما إسرتي ننجفته يوكا إسرتي درسها الكتاب كتاب قلمين إسا كان دران قدرت لوح المحفوظ إساف بري فمي يوكا غراها دا ساكي ستي إساف بري فمي جچو نيهونغا هجچو تو غرا ساكي ستي بري فمي جرا إيغنم تيچي نيهونغا هجچو غرا ساكي ستي بري فمي لكن يرو بيا الدنيا كانت قدي بؤو هجي ورا جنتها نما هجتا لكن كتاب قافة رئيسة إساف قلمي فميتو إسا درسي أرقمي فيعملوا دبني هجتا بعمل أهل النار وجي والرأي بدا هجتا فيدخلها إبدا سنة سينا جتشو مجر شارت خاتماته بدا جتشو بر دبين إنما الأعمال بالخواتم هجين المنما خاتمة ونجد موف كان جتشو خاتمة بدا جتشو وصم إبادة هجتو وهند هجتو عبادة خيري وانجنمي هند إساتما هجتو yookaa gaafa ka'ee du'uudha sakaraanni mawtiidha machiin du'aadha isatti hammaatte rabbumti kunuu maaliif akkas na godhee dheetuma yookaa ka'ee waan biraa keessa seena jechuudha. Egalee duuba dubbiin isarratti galmee gaafa duraa isarratti injifatteetti asumatti warra waa'ee kufrii wahii hojjeta yookaan shirkii wahii hojjeta jechuu kaatimaa irratti. Akkasitti maal godha fayyadakuluhaa ibidda sana seenaa jechuudha. Subhaanallah. Seenaa tokko kan kanaan waan fakkaatu sahaabota keessaa gurbaa wahiitu jira kan akkaan lolu egalee kuffaartota warra hedduun deemus kan kophaa deemus inni hinuma xaraga lafarraa yaaboo inni kun kan warra jannataati moo maal jedhanii sahaabonni faarsanii sahaabonni رسول ربي عليه الصلاة والسلام لا دبين كسيمتين ور جهنمي جدين الله
نهم تكنا موجودان صحابة دبين نمنان tokkofaana deemeetuman ilaaluu qaba. Namuma akkana ibaadaa godhu kan jihaada akkana godhu akkamitti warra jahannam akka ta'u laala jedhee faana deemee tuma deemuu namtichi kun dhahamee tulloluu jechuu barcii jihaada kee lubbuu isaa kennee gamaa gamana tuuciruuti habile seefiidhaan tuuciruu ofii isaatii dhahamee yeroo dhahamu kana keessatti yeroo waraanamu kana keessatti laalaan itti jabaatte. Laalaan dhahiinsaa kun itti jabaattee jennaan qara eeboo isaadha, qara waraana isaadha, seefii isaadha ol gara galchee du'e jiraachuudhaaf waraanameera. Du'uudhaaf immoo sakaraanni mootiidha qabeera. Qara seefii ol gara galcheetuma gadi gara galcheetuma garaa isaa irratti of kuffisee of ajjeese jechuudha. Subhaanallah. Wanni rasuulli rabbiidha warra jahannamii jedhuuf isa kanaa jedhe. Sigalee laa kun amma kaatimaa tokkitti lubbuu ofii ajjeesuudhaaf kan jennaa warra jahannam seene jechuudha. Akkas nama godhaa jechuudha. Haya wa inna ahadakum jedhe ammas faallaa kanaa immoo tokkoon keessan jedhe la ya'malu ni hojjeta bi'amali ahli naar hojii warra ibiddaa حتى ما يكون هم تاني توكت هم حفني توكت بينه يدون امتجاتي وبينها يدو جنتات إلا ذراع نم توكو وهي مال سينو داب جتشو وتوكو يسان افني جنة مسينو داب واتكشو مال فيسبق عليه الكتاب قال من إساء إسرتي ندرس إسا درسية أرقم نمتجا سنرتي يوكا إسرتي نينجفتا كتابني قال من إساء كان غافة درادة ورفت جتشو مال تودان ورا جهنم جتشو دان ورا جنتها تجتشودان فيعمل نيوجت بعمل أهل الجنة أما كأيتهم يروم توكوتي وجي ورا جنتها هجتا فيدخلها أكست سينا كنس فكين إسا صحابة الرأيو فرن يما وهي تجرى وصو كفار تتريغا جرين يسا كيسة كفر ما كيسة تري الركي إسلامنا فرد لولا رتي قيو مغافة لولا سن كافرة وهي تري duraan kafrummaa keessa ture jechuudha. Rabbiin duraan jannata isaa qaddarree jira waan ta'eef hara rasuulatti dhufee ammuma dhufeeti bara. Ammuma dhufee yaa rasuula rabbiin hin amanamoo ni lola jedheen dura. Amanii jedheen. Amanee ammuma shahaadaa jedhee ammuma lola seenee ammuma dhahamee ammuma du'e. Eegalee amila qaliilan wa ujira kasiiran jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Waa xiqqishoo hojjeteetuma واحد من دفن عمري إسا قوتو مال كذا تفيد كفرما جاهل ما كذا تفيد أما دقيقة لما زدي واتك شو ساعتي ما كيستي وفي إسلام جهاد لولي شهيدة تأي صدركان سامال تأي شهداء تأي كيستي قلمي فمي جنة سيني قلمين قافة دراك أدرا كيستي نماف دبرتي أكس نما قوتي تنافو نما الدنيا رجيرو علماء كجدا والحي لا يؤتمن عليه الفتنة جدا نمجر عالم ساتو اينيو ساتو فتنان سرت أمنمتو جدا يرو هدتن وهدنو قرأتن ورّا بي الدنيا كان الراديمت هدتن مالي نما الدنيا رت جرومتي مالي بجناني نمني الدنيا رجرو كوني أكو مصحفتي جامات لا لا إنسون صحابة رسول الله kan akkas lolu jihaada lolu akkas godhu ummanni gaa warra jannataati jennaan rasuulli warra jahannamin jedhee miti haatimaa bada jechuudha. Kanaaf nama addunyaarra jiru ragaatti tokko irratti hin bahanu waa tokkollee irratti hin godhanu kan jannataati namtichi kun kan jannataati halkanii guyyaa walitti dhaabbataa yoonii fi aalima fedhallee eenyullee haa ta'e warra jannataati jechuu hin dandeessu. Maaliif jennaani dubbiin haatimaa sana jechuudha. Haatimaa sanatu ilaalamaa. رواه البخاري بخاري تو حديث غواسه لكوفسا كتاب بخاري كيستكم صديف دب لما افتر برد ومسلم مسلم اللي غواسه لكوفسا حديثا كما لما دب جهاف افرتمي سديت غواسه كنافو رب كاتمانها تلجهم لكينيايو هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.